Drama sheekotatis nama dhiba. Drama bilisiginnatis nama dhiba. Waan biyya kana jechuun like take it easy man. Easy godhanii yoo dhiisan malee dhibee ta'uu dhibee irratti Chaayinaan eda wanti ergitee uummata sodaachisaa buuftee har'allee Ahmadiin Jabal dhufee waan ajaa'ibu keessa tokkumaa inni Ahmadiin Jabal duraaniin gaafa akkasitti sheekonni jedhamtu san gaafa Oromoon akkasitti waa'ee master pilaanii sababoota adda addaatiin Oromoon kun akkasitti miidhamu san jechuudha. Ahmadiin Jabal kun jabaa wayina fakkaatee ture gaafa jalqabaa jechuudha. Adaa namtichi xannee wayiiti wanni waan faayidaa hin qabne wayiiti. Oromummaa qaba nama Oromooti. Gaafa sheekonni biraa jedhamtee sheekonni tun biraa Yaasin Nuuruufaa biraa yaa'an jechuudha. Yaasin Nuuruufaa biraa yaatee inni mana hidhaa keessatti hafnaanii waan Oromoo ta'eef jennee baay'ee gadduufi ture. Inni waan Oromoo ta'eef anja machi keessa tursiisan malee. Namtichi aboo Jawaar bar isa faarse Jawaar namticha kana akka inni itti faarse namni hin beekne hin jiru jechuudha. Ahmadiin Jabalii fi Kaamil Shamsuu warra dubbiin siyaasaa tuni dubbiin addunyaa tun galteef jedhee isaan faarsuu ture jechuudha Jawaar Mohaammed. Garuu wanni faayidaaf deemti jiratiin. Ingalleef maal Jawaariin gizee meeqa soban bar lammaan isa soba Ahmadiin Jabalii isa soba aboo jawwee kennamu. Isaan faarsuu ture jechuudha. Dubbiin siyaasaa tun namni galteef Ahmadiin Jabalii fi Shaamil Shamsuu si Shaamil immoo Kaamil gurbaa saffaa jedhee faarsuu ture jechuudha. Garuu jarattiin faayidaan dhuunfaa jiraachuudhaaf baqa. Amma immoo har'a hiriira wayii bittinnaa jettanii amma galte jedhaa jirtanii. Amma galte manatti hiriirri Kaamil Shamsuu Ahmadiin Jabal haguma sa'a kanaa ture jechuudha. Ganama warra haguma sa'aatii tanaat dhumatte amma galte. Haganumaaf suuraa makiinaa gubbatti meeshaa waraanaa hin beekani isaan kana akka Abiyyi akka inni meeshaa waraanaa fidee dhufu akka waraana fidee dhufu akka inni warra leenjisiisan hunda fidee dhufu hin beekanii gara amma maa akka haaraatti poosti godhan. Osoo akka duraaniin akka argitee inni maqaan Raayyaa Abbaa Mancaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa dursee beekesanitti dursanii yoo beekan eegasanii ammoo suuraa waraanaa suuraa poolisaa yoo poosti godhanillee namatti tola maaliif dura dubbiin galteef ka. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa nama jaalatamaa fi kabajamaa ka uummanni Oromoo guutuun jaalatu kana laalame. Isaan wayita Oromoon miidhamus hin callisan. Gaafa amantaatis hin callisan. Oromummaan Islaamummaan amantaaf gaafa dubbatanillee akkasi bareedde jechuudha. Amma gaafa argitee tokko miidhamu Oromos kaanis Muslimas Kiristaanas yoo ta'e yoo dubbatteef jechuudha Rabbiin birattillee galata qabda nama birattillee galata qabda jechuudha. Garuu namtichi Abdurii gaafa namni keenya hiriira bahe qoosaa fakkeessu ture jechuudha. Wanti namaa qoosaa hiriira kana qoosaa fakkeessu ture. Waa'ee Jawaar tapha fakkeessu ture. Ajjeechaa caaluu tapha fakkeessu ture. Har'a qabaa kan nadiisaa jedhaa ture. Social daqiiqa poostii kana daqiiqaan Ahmadiin Jabal. Haganumaa baqa dhumatee baruuf aftara wayi jirattiin sirrii jirti jechuun miti. Masqala Addabaabaayii ga'een nu bakka ta'e. Nu beeka kennaa jedhanii jarri sirrii hin jiran. Mootummaan duraanuyyuu gaangistara abbaa qawweeti. Sigalee abbaa qawweeti. Abbaa argitee namticha nama ajjeesu eenyu nuun beekaa jechuudha. Garuu ka Ahmadiin Jabal asii ol utaalee wayi dhiiraa asii ol utaalee qabaa ganna dhiisaa. Iftara irratti argitee mootummaan qawwee nutti gadi fidee meeshaa waraanaatiin nutti gad dhufe mootummaa wayarra gad dhufe duraanuma itti jira. Namni akkan dubbanne barbaada mootummaan hiriira dhiisiiti ati. Yaada dubbachuun qabdu jedhee jira Abiy Ahmed jechuudha. Yaada dubbachuu
hiriirumaa gaasraatiif akka magriibaa kanaaf akkasitti ummata wanti jechaa turte amma ammoo sat ayye qabsoo gaafa ummanni Oromoo qabsaa'u qabsoo busheessan jechuudha inti qeessan qabsoo akkanatti akka waan qabsoo nama dhuunfaa wayii fakkeessan jechuudha dheengadduma yaadattanii dheengadda maal jedhe amma maqaan isaa gurbaan Shamsuun jettan Shamsuun maal jedhe afaan beeynuun joorfaa mana hidhaa itti dhaynee afaan beeynuun itti himnee biraa deemnee jedhe tuffii dabar afaan beeynuun afaan beeynuun jechuun maali afaan beeynuun Johartuu iyyuu sila afaan Oromoon beeku moo afaan Amaaraan beeku moo afaan Ingiliishiin beeku moo afaan Joor beeku kam inni mee natti hima hin jiru jechuudha afaan hundayyuun beekaa afaan beeynuun itti himnee jechuun afaan biltsiginnaatiin itti himnee jechuudha afaan badhaadhinaatiin itti himnee jechuudha amma ammoo har'a isaanii har'a ajaa'ibatti gaafa Abiy meeshaa waraanaa gurguddaa kana taankii fi maalii ka uffata babarruu kanaa fi makiina babarruu kanaan gad dhufu wayi Itoophiyaa keessa sirni dimokiraasii hin jiru biyyi diigamte biyyi badde yoo akkasii warra Abuuna Phaxroos sanii maal garaagarummaa qabda duuba hin jiru garaagarummaan jiru hin jiru jechuudha yoo akkasii garaagarummaan namticha kaleessa kibriitii fi garaagarummaan Ahmadiin Jabal maali duuba yoo dubbatte qixxeessi dubbadhu gaafa Amaarri miidhamus dubbadhu gaafa Tigreen miidhamus dubbadhu gaafa Oromoon miidhamus dubbadhu gaafa Muslimni miidhamus dubbadhu yookaan ammoo gaafa takka garana fakkaattee gaafa sakan garas fakkaachuu nama sii jedhee qabsaa'e galata isaa wallaalte bar nama sii jedhee guyyaa meeqa iyyaa ture ati ammoo guyyaa takka sagalee ta'uu fididde bar har'a ammootuyyuu akka nama bakka sirni dimokiraasii Itoophiyaa keessa hin jiru biyyi argitee biyyi nagaatii miti aftara irratti akkana nu godhanii aftara irratti mootummaan jeequmsa uumee akkanatti biyya argitee ummata muslimaa irratti dhiibbaa fidee qaata jechuudha dhiibbaa mootummaan dhiibbaa eega fide qaata har'aasi Jowaar jedhee ture viidiyoon sooshaal miidiyaa kanarra jiru hundi isaatu haasaa Jowaarii ka duraaniiti ilaalame maal jedhe Jowaar haga Oromoo dabartutti Islaamaafis Kiristaanaafis tokkoof hun dabartu jedhe nama fageessee argulaan nama fageessee xiinxalu Jowaar jechuun nama fageessee beeku waan Itoophiyaa tana dhufu waan Muslima dhufu waan Kiristaana dhufu waan gurraacha dhufu waan diima dhufu jechuudha kana jechuun raayiduu miti raayiduu osoo hin ta'in beekumsaan dhufa wanti beekumsaan dandeettiin so an hedduun ajaa'ibe Ahmadiin Jabal gaafa inni akkanatti daqiiqaan akkasitti ol danfusan namtichi gaafa Jowaar Mohaammed fayyadaman daqiiqaa meeqaan poosti godhuu turte Oromoo mitiin gaafa Hacaaluu maan dubbatin gaafa Walloo maan dubbatin gaafa Walloo maan dubbatin har'a Guraagee fi Silxee wajjin hooy ay Silxee backgroundii kan keessanuu qorachuu qaban takka garaagarummaan qabda Abiy Ahmedinatillee adeemsi kan kee akka gaafa Oromootti bar dubbii wayii galtu gaafa Oromoon rakkina wayii keessa galtu gaafa Oromoon yookiin hiriira baatu waan biraa poosti godha akka waan duraan daawaa godhan turini gaafa san daawaa godhan sallallahu alaihi wasallam gaafa san daawwallee gaafa sani gaafa ammoo dubbiin dhuftee isatti bultan ammoo duuba waan itti dhufu beeka na eegaa kaamma hiriira kanaan booda adda galanimi Abiy Ahmadiin Jabal akka inni waan inni godhuuf taa'uun argitan amma akka isaatitti inni dura bu'aa ta'ee waan kana wanti gochuu turaa miti dura bu'aa ta'eetiin waan kana hoogganuu jiraami garuu itti gaafatama ka akka seera biyya keenyaatti itti gaafatamummaa jalaan ba'a Ahmadiin Jabal amma itti olaantummaan seeraanii mirkanaa jechuu eegalanii jiran amma
maaliif sila hiriira asii hiriira baana yoo Ahmadiin Jabaltu kan sila garuu ammoo akka hiriira hin baane akka isaafillee gaafa inni dhabe sagalee hin taaneef inni gaafa sila ummanni keenya miidhamu afaan beeynuun itti himnee biraa tachaadhe afaan beeynuun mana hidhaatti itti dhaynee afaan beeynuun itti himnee kana achitti isaantu laallata jechuudha akka jechuu barbaadaniiti jechuudha. Yaa boo ati qabsooytee dhiistee Oromoof waan sheeka taateef waan qeesii taateef Oromoon waa tokko wanni isii irraa irrata hin jirtu. Oromoo tanarraa wanni irrata ati yoo argite seenaaf yookiin ammoo like waan gaarii tokko goote simaaf jechuudha. Osoo Jawaarii achi mana hidhaa jiru saniif sagalee taate simaaf. Gaarummaati uummata kanaaf oolte galata kan kee dubbannaa jechuudha. Gaafa harkatti sansalaata si kaanii Geetaachoo Raddaa fa'aa Qilintoo si buusan eenyutu sagalee sii ta'a ture? OMN fa'aa Jawaar fa'aa akkamitti waan aganaa dagata namni? Hamzaa Boorana of course Hamzaa Boorana wallahi raadiyoo daandii haqaa ka argitee akkasitti koree balbaltuu hawaasa muslimaa jedhee akkasii lallafu. Tak guyyaa takka Ahmadiin Jabal. Ya. Oromoo no inni bakka Oromummaa kan argitee bakka Oromummaa kanatti dhiisi ambar Oromummaa miti. Sheekaami ulamaa miti akka jennaani miti. Ulamaa nama diin Rabbii barate jennaami. Eega kas taate walqixxummatti amanuu qaba. Namni amantaa walqixxummatti amanuu qaba. Sigalee eega gaafa Hamzaa Booranaa nama akkasitti mee Rabbii jedhaati dhaqaati. Raadiyoo daandii haqaa jedhaati yuutuubii keessa seenaati sarchi godha dhaggeeffadha. Waa'ee maatii Ahmadiin Jabal nyaata achitti geessanii mara dubbachuu ture jechuudha. Hamzaa Booranaa garuu arra fatara nu dhorkanii masqala addabaabaa itti fataru nu dhorkan biyyi diigamte gaafa mirga Oromoo dhookan futuura dhookanii dubbiin akkas dubbiin gaafa sanbatte gaafa Hacaaluu ajjeesan gaafa Jooriidhaan gaafa sani dubbiin silaa gaafa san dubbatte eessirraa bareeda gaafa Baqqalaa faayidan gaafa Hamzaa Booranaa faayidan yoo dubbatte banne sirraa bareeda har'a garuu koree maali fatara nu dhorkanii osoo beeytu Abiyyi akka inni diktaatara ta'e akka inni kiilara ta'e akka inni nama ajjeesu osoo wallaalte bara kan gaafa uummanni Oromoo way waatu iyyu ati ammoo zim har'a ammoo gaafa dhufanii karaa argitee xiqqoo beenafii taatiitti waa ittiin argatu waa ittiin shaqqaltuun gaafa sitti dhufan daqiiqaan poostii daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa 10 so saniifu baay'ee jechuun like ani sitti qaanfadhe osoo duraan hin callistee ammallee callifte ni bareeda jechuudha. Hamzaa Booranaa fa'aa gaafa isaan CEU turan Hamzaa Booranaa daa'ifa ofirraa akkasitti xuruurrata akkasitti Suud Arabiyaa keessatti biyya ho'aa san keessa taa'ee gaafa inni akkasitti sagalee sii taa'aa ture ni irraanfattee jechuudha. At least harka dhiqa. Galata namaayyuu dagachuun hin barbaachisu ture sila. Galatuma isaa like waama inni galata sii ooleefu sila galata oolteefi sila nama galataate jechuudha. Ati immoo galata san wallaalte. Galata san wallaalte, galata Jawaarii wallaalte, galata Baqqalaa Garbaa, galata nama meeqaa wallaalte. Galata nama hedduu wallaalte jechuudha. So baay'ee nama qaanfachiisaa, baay'ee takka sitti gaddee. Anyway, baga argine waa hundayyuu arguun bareeda. Hiriirri kan keellee dhumate addaan galame. Akkasumaa fi hiriirri kan keetis akkuma daqiiqaa 45 moo akkas hiriira bayanii hiriira Ahmadiin Jabal addaan gale addaan fagaate. Ay Ahmadiin Jabal.
Akkasii galatooma ulfaadhaadhaa akka dandeettan isinis waan godhuu dandeettan irraan eegina warra afaan beenuun itti himne afaan beenuun itti himne no xumurame amma arra agasiree daqiiqaa 45 isaan kamaa waan naftaate onne irraa himiti har isaanii mi warri filannoodhaaf dorgomuuf ture bar Ahmadin Jabal filannoodhaaf dorgomuuf ture Kaamil Shamsuu filannoodhaaf dorgomuuf ture eegasanii xiqqoo isimee isin xiqqoo duubaddachaa kibriitiin faatu isin dura jiraannaan hin xiqqoo duubaddachaa Daani'el Kibrat faatu isin duuba jiraati xiqqoo isin sarara duubaatiin dhaabadha jedhaniin Ahmadin Jabaliin ayyee jedhee duubatti deebi'ee filannoo san irraa ari'amee jennaan amma ijoolleen duubaan salaa ta'anii duubaan itti hidhata inni kibriitni salaachisa Itoophiyaa akka Daani'el Kibrat faa bulchuu jiru inni wallaale gaafa sila Oromoon sila akkasitti iyyuu Oromoon akkasitti argite Oromoon biyyi kun argite biyya walooti biyya keenna biyya Harargeeti biyya argite Shawaati biyya Jimmaati biyya Booranaati biyya Oromoo hundaati akkasuma biyya Walaayitaati Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootaati kasaba tokko qofaa miti jedhee gaafa iyyuu atin callista jechuudha har'a garuu gaafa xiqqoo waan faayidaati irraa argattuun sitti dhufan daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 dhaqaati ilaala daqiiqaa meeqaan poosti godhaa jira sanuu afaan Oromoo ka duraan barreessuu dhiisellee har'a itti deebi'e afaan Oromoo afaan Amaaraatitti aansee jalaan xiqqoo sarara jalaa tanaan barreessuu eegalee jira maaliif ittiin kakaasuuf Oromoo tana bakka isin jaalattu beekami amantaa kana akka isin jaalattu ni beeka Oromoon kiristaanas ta'ee musliimaas ta'ee waaqeffataas ta'ee amantaa ofii baay'ee jaalata saniifuu musliimni Oromoo akka inni waliin baay'ee waliin lallabu barbaade yaa Ahmadin Jabil kenna ati bilisiginaa wajjin gaafaati filannoof dorgoma jettee Kaamil Shamsuu harka qabattee tokkos jira ka Amaaraa tokko dafee dubbiin galtee fi jalaa deebi'e tokko jira ammas san isumaayyuu wayya tokko jira gurraachi tokko jira gurraachi tokko Bakar mu Abubakar sanumaa wayya sun dhiira rabbiiti dafee itti beekatee ka isaan kadhatanii itti dhaqanii nama itti argatanii nu wajjin argitee dorgomi Abiyyi sitti fayyadama malee dantaa kan keen qabu kanan beeytooti Abiyyi nama meeqa fayyadamee darbe lammaa itti fayyadamee darbe ilaalan nama meeqa hatta njoori inni yuus godhee dhabe xiqqoo rabbi isa baase malee namni inni itti fayyadamee qileerraa gad hin darbine hin jiru jechuudha artistii mataa isaa artistoota mataa isaa ittiin fayyadamu filannoo kanarratti argite maaliif biyyoota ambaa keessatti waan baratamaa tokko jira biyyoota ambaa keessatti biyyoota faranjii keessatti nama argite beekamtii qaba yookiin famous ta'anii artistoota haa ta'u fakkeenyaaf artistoota Oromoo keessaa tajaalatama namni ummanni jaalatu ni jiraami paartiin tokko gaafa filatamuu barbaadu fakkeenyaaf biyyoota Ameerikaa kanneen faa keessatti warra beekamtii qaban ummanni jaalatu sanitti isaan ofii qabanii mallaqas kafalanii fi ittiin filannoodhaaf dorgoman Abiyyi akkas godhuu barbaade mallaqallee kafalee fi osoo hin taane ittuma dhiyaatee akkasitti isaan ofitti qabuu barbaadee ture biyya Ameerikaa kana keessa akkam godhanii artistii Qeesii Sheeka nama ummanni jaalatu kamuu ofi qabaniitiin filannoodhaaf dorgoman jechuudha Abiyyi illee akkas godhuu barbaadee ture garuu ammoo ilaalcha inni deemuunii fi ka ummanni deemuuntu garaagara ta'e fakkeenyaaf artistoonni Oromoo osoo inni duraanii like waan ummatuma Itoophiyaatiif ta'u waan Oromoo qofaaf ta'u miti bar xiqquma waan Oromoo urgooytu xiqquma isii jechuudha osoo xiqquma hagas silaa waan Oromoo urgooftu takka xiqquma wanti jedhee silaa artistiin Oromoo isaan bira dhaabataa beekaan Oromoo osoo Oromummatu qubaate waan Oromoo nuun dalagee nuun dalaganna jechaa caaluun jedhe tokko yaada dhibeeta gaafa argitee gaafa namni waan Oromoo urgooftu namni tokko hojjete jedhe biyyi diigamtee biyyi buqqaate biyyi baddeedhan gaafa waan argitee xiqqoo isii waan isaanii wannaa isaanii yaada isaaniititti galeef takka namni sun hojjete ammoo yetim yuwallad la Itoophiyaa inji
jedhan jette sii galee soo saniifu dubbiin Abiy Ahmadii fi dubbiin Kaamil Shamsuu dubbima takka homaa baay'ee waan hedduu nama oofu miti. Daqiiqaa agarsiisan wakabaa godhe inni maqaan isaa Ahmaddiin Jabalillee galee Shamsuun illee galte Kaamil Shamsuu agas dubbiin addaan gala akkasumaaf wakabaa godhanii akkasii jabaadha. Qabsoon Oromoo ammoo abbaan fedhe wajjin hirmaate abbaan fedhe dhiise qabsoon inuma itti fufti bakka ni geetti. Kuni waan argitee waan shakkii qabu miti. Kuni waan takka laal 5% waan nama shakkisiisu miti. Bakka yaade Oromoon inuma ga'a. Abbaan fedhe qabsoo Oromoo dabalamee dhiise jechuudha. Akkasii nagaa keessa naa jiraadha. Sa'aatiin faxaraallee duubaan gara sa'a lama yookiin sadiin nu hafa. Nulleen gara faxaraa deemna jabaadha.